muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffilee miseensota paarlaamaarraa gama nageenya dinagdee fi bulchiinsa gaariin ka'aniif deebii kennaniiru. Erga ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufanii godinaalee lixa Oromiyaa fi kibbaa akkasumas gara gidduu galeessaa rakkoo nageenya adda addaaf saaxilameera. Naannolee kanneen keessatti humnootni nageenyaa mootummaa fi hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo wal waraanaa turan. Waggoota lamaan darban keessa Itoophiyaan waraana kaaba biyyattiitti mootummaa fi humnoota TPLF gidduutti mudateen raafamaa turtus waliigalteen nagaan xumuratti gooteetti. Kanarraa ka'uun ministeerri muummee amma isa ji'oota muraasaa dura walii wal bira qabamee yoo ilaalamu nageenyi gaarii jedhamu biyyatti keessa jira jedhan. Itoophiyaa ውስጥ ሰላም ከባለፈው ሻላ ነገር አለ. Itoophiyaa keessa isa kana duraa irraa nageenya gaariidha jedhamutu jira. Hojiin baay'ee gaarii ta'es hojjetameera. Akkasuma immoo wantoonni baay'ee nama gaddisiisanis jiru. Hooggantoota gidduus namoota dhuunfaa gidduus wantoonni hin taane jiru. Inni immoo haqa yeroo ce'umsan kan furamu ta'a. Kan miidhe fi kan miidhame waan jiruuf sirni gumaas waan jiruuf yeroo sana kan ilaalamu ta'a. Nageenyaaf cimsinee haa dhaabbannu. Tigraay waliin kan jalqabees haa ta'u, Shanee waliinis haa ta'u, Beenshaangul waliinis, Agaw Shangoo waliinis haa ta'u, qaama kam waliinuu yaalii karaa nagaa xumuruuf godhamu jajjabeessuun gaarii natti fakkaata. ቢበረታታ ጥሩ ይመስለኛል. Miseensonni paarlamaa naannoo Oromiyaarraa paartii badhaadhinaa bakka bu'uun filaman dhiyeenya mootummaan rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa furuuf akkuma TPLF waliin mariif taa'ee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliinis nagaan xumuruu qaba jechuun gaafataniiru. Yaa'ii paarlamaa har'aa gaggeeffame irrattis miseensonni paarlamaa gaaffii wal fakkaataa kaasanii turan. Ministeera muummee Abiy Ahmed garuu sadarkaa aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaatti koreen hundaa'ee marii nagaa gaggeessuuf hojjetamaa jiraachuu himan. ሸኔን በሚመለከት የተነሳው ጥያቄ Gaaffii Shanee waliin wal qabatee ka'u waggoota 5 darban naannoo Wallaggaa keessatti walitti bu'iinsi ture. Misoomni akka hin hojjetamne, uummanni akka buqqa'u, akka ajjeefaman kan godheedha. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaan akka hiikamu mootummaan fedha guddaa qaba. Fedha qabaachuu qofa osoo hin taane yeroo darbee koreen giddu galeessaa dhimma kana irratti mari'achuun marii nagaa kan dursu koreen sadarkaa itti aanaa pirezidaantii paartii keenyaan durfamu hundaa'ee hojjechaa ture. Beenshaangul waliin bu'aa gaariin argameera. Gambeellaa waliin bu'aan gaariin argameera. Qimaanti waliinis akkasuma. Wantoonni afaan akka jiranitti ta'e jechuudha. Shanee ilaalchisee ji'a tokko lamaan darban keessa yeroo 10 ol isaan qunnamuuf yaaliin godhameera. Wanti rakkoo ta'e tokko humni bakka tokkotti qindaa'ee dhabamuu isaati. Gareen adda addaa yaada adda addaa qabatanii waan dhiyaataniif jechuudha. Waamicha nagaa mootummaan naannoo Oromiyaa taasise kan jedhamu waanuma sadarkaa paartiitti mari'annee murteessine koree kan irratti hundeessineedha kan isaan dhiyeessan. Dhimmi kun karaa nagaan akka furamuuf cimsinee hojjechaa jirra. Buqqaatiin haaraan akka hin jiraanneef humni nageenyaa cimsee hojjechaa jira. Agaw Shangoofis, Tigraayifis, Qimaantifis dhimmi hundi karaa nagaa osoo dhumee jennoo jedhu qabna. Walajjeesuun eenyuyyuu hin fayyadu. Akka waliigalaatti wanta nadaraa jechuu barbaadu haalli addunyaa ariitiidhaan jijjiiramaa jira. Qaxanaa keenya keessatti wantoonni hedduun ariitiin jijjiiramaa jiru. Tilmaama kootti waggootni itti aanan 6-7 yoo baay'ate waggoota 20 yookaan 30 keessatti wantoonni hiree addunyaa kanaa murteessan mudachuu danda'u. Yeroo akkasii uummanni fageessee ilaalu ni ce'a. Asiif achi kan jedhu garuu bittinnaa'uu danda'a. በዚህ አግባብ ቢታይ የሸኔ ጉዳይ Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa ammatti mariin idilee jalqabame jiraachuu baatus namootni dhaaba isaanii fi mootummaa gidduu deemuun isaan qunnaman jiraachuu BBCtti himanii ture. Isaan kunneen aktivistootaa fi jaarsolii biyya keessaa akka ta'anis eeran. Gaaffiin miseensonni paarlaamaa kaasan waa'ee qaamoleen garaagaraa kutaalee biyyattii adda addaarraa gara magaalaa Finfinnee seenuun mootummaa kuffisuuf yaalu jedhamaniiti. Dubbii isaanii kana paartileen mormituu qeeqanii turan. Miseensonni paarlaamaa guyyaa har'aa gaaffii dhiyeessan kana qolachuuf mootummaan maal hojjechaa jira jechuun gaafatan. Ministeerri muummee Abiy gaaffii kana wayita deebisan bilisaan socho'uun mirga lammiilee Itoophiyaa hundaati garuu yakkaaf yoo ta'e hin eeyyamnu jedhaniiru. Godaansi gara Finfinneetti heddummateera kan jedhan ministeerri muummee Abiy kan bara kanaa kan waggaa 7 caalaas jedhaniiru. ከአንድ ስፍራ ሌላ ስፍራ ተንቀሳቅሶ ህጋዊ በሆነ መንገድ Namni kamiyyuu bakkaa bakkatti karaa nagaa socho'ee hojjetee jiraachuuf mirga qaba. Nageenya irratti garuu cimsinee hojjechuun barbaachisaadha. Gara magaalaa Finfinneetti kan godaanu lakkoofsi isaa guddaadha. Waggoota 5 darban keessa lakkoofsi namoota gara magaalaa Finfinneetti godaananii baay'ee guddaadha. Naannoo Finfinneetti laastikii buufatanii kan jiran 96 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinneeti. Cufame yeroo jennu waan godaansi dhaabbatee isinitti hin fakkaatin. Magaalaa Finfinnee giddugala hokkaraa gochuu qabna. Yoo akkas goone malee mootummaa buusnee aangoo hin qabannu kan jedhan jiru. Karaa tokko cufnee walitti bu'iinsa dhaabuuf yaaliin goonu jira. Karaa biraa immoo hojiin badus jira. Karaa kana sodaanii hambisna. Akkasumas lammiileen as keessa rakkatanis jiru. Kun sirrachuu qaba. Fakkeenyaaf guyyaa tokkotti mallattoo nama tokkoon gandi tokko makiinaa tokko guutuu ergee dursinee odeeffannoo waan qabnuuf kan to'anne jira. Hedduun isaanis meeshaa waraanaa baatanii deemu. Kaan fanjii baatanii deemu. Kanaanis lubbuu hedduu oolchuun danda'ameera.
karaa tokko mootummaan nageenya kabachiisuu qaba jennee karaa biraa immoo tarkaanfii mootummaan fudhatu qeequun wal faana deemu. እነሱ መታረም አለባቸው። miseensi paarlaamaa Kiristaan Taaddalee lammiileen sababa eenyummaa isaanii humnoota mootummaan ajjeefamuu fi hedduun ammoo humnoota alaan weeraramuu eeruun gaafatan nageenya lammiilee fi birmadummaa biyyaaf sodaa guddaan mootummaa isin dursitanidha isin mootummaan keenya biyya ijaare jettu malee akkas miti jedhan aangawni rakkoo guddaa yoo uuman gaaffiin yoo itti heddummatee fedhaan aangoo gadhiisu isin kanaaf qophiidha jechuun yoo gaafatan ministeera muummee Abiy akkas jechuun deebisan. ስልጣን ብትለቅ የተባለው በጣም አangoo soo gadhiistee kan jedhu gaafii gaariidha garuu gaarii kan ta'u osoo aangoo gadhiisanii osoo jedhameedha mootummaa jechuun hojii raawwachiiftuu jechuu miti seera kan baasu mootummaadha heera kan raawwachiisu mootummaadha seera kan hiikus mootummaadha kanas jirru hundi keenya aangoota mootummaati kanumaayyuu kabajamoo obbo Kiristaan walitti qabaa koree dhaabbiiti hoogganaa ministeera tokkooti waliin osoo gadhiisnee osoo jedhamee gaarii ta'a ture isinis akkuma hubattan maddi rakkoo hundi ana qofa jechuun hin danda'amu itti gaafatamummaas gaafa fudhannu osoo waliin ta'ee gaariidhan jedha akkuma jedhame uummata Itoophiyaaf waan waadaa galle yoo deebisuu dadhabne yoo bulchiinsa keenyatti gammaduu baatan filannoodhaan yoo mo'amne nuus gammachuudhaan aangoo dabarsinee kennina paartileenis kan qophaa'uu qaban yaada fooyya'aa qabatanii dhiyaachuuf ta'uu qaba. ሰጪው ጋር ሐሳብ የተሻለ ይዞ መቅረብ ያስፈልጋል። gaaffileen miseensonni paarlaamaa gaafatan keessaa dhimma weerara lafaa humnoota alaan raawwatamus isa tokko miseensi paarlaamaa tokko akka dubbatanitti Gondar lixaa karaa matammaa humni Sudaan seenuun ooyiruu qonnaan bulaa weeraree hedduu buqqiseera misoomawwan bu'uuraa manneen barnootaa buufataaleen fayyaa barbadaa'aniiru mootummaan rakkoo kana maaliif furuu dadhabee fuulduraaf maal karoorfate jechuun ministeera muummeef gaaffii dhiyeessan miseensi kan biraan ammoo naannoo kibba lixaa Itoophiyaa fi Gaambeellaan Sudaan kibbaa daangessanitti hidhattoonni daangaa qaxxaamuruun weeraraa fi haleellaa geessisuu uummata buqqisuu kanarratti ejjennoon mootummaa maalii jechuun gaafatan ministeera muummee Abiy dhimma Sudaan waliin wal qabatee waan jiruun mariidhaan furraa jedhan humna waraanaan deemuun gatii guddaa nama baasisa rakkoon jirus akka dhiyaate kanatti hammaataa miti jedhan Sudaan kibbaa biyya weeraruuf humna hin qabdu kan jedhan ministeera muummee Abiy tibbana sababa gogiinsaan loon isaanii qabatanii kan dhufan jiru mootummaa Sudaan kibbaa waliin mari'annee furmaatanii keenyaa jedhan ministeera darbinuu geerassaa fi weelloo qabsoon beekamtii kan qabu weellisaa Gameessi Zarii Wadaajoo kaleen isaa hojii dhaabuun hubame sirriirratti erga galee yaalamoo eegalee bubbuleera ji'a tokko dura haadha warraa fi intala isaa waliin magaala guddoo Indiyaa Niw Deeliitti imaluun wal'aansa argachaa jira artist Zariiwwan amma fayyaan isaa haala yaaddessaa keessa jiraachuu haadhi warraa isaa addee Olaantuu Gammachuu BBCtti himaniiru hirphaa gammachuutu dubbise. Haalli isaa baay'ee sodaachisaadha koomaa keessaan baanee kooma keessa jira bultuma shan akkas nuunaasaa ture malee san booda nuunaasaan turre baay'ee dhukkuba amma immoo IC keessa jira. Dhibuma isaa kanaatitu pilaana nutti baasee gaafa tokko isaan to'anne jaan ammas ka biraan dhufa gaafa san to'atan ammas ka biraan dhufa amma immoo infekshinii irraa fayyuu dadhabee infekshinii kana to'annaa bakka inni irraa dhufes meeni ilaallaa jedhaniituma ilaalaa turanii sarjariinis miilli lamaanuu godhamee ture. Amma erga dhufne ji'a tokkoo fi bultii 10 keenya waan akkasiiti garuu bultii 20 hojiinaa so'inni achuma keessa jira isaanitti sinaa sa'uu yaa'ugaa wannumaan achitti to'achaa jiru malee numa laalla ijumaan laalla waan isaan nuun jannutti himannu fudhanna malee waan tokko waan irraa beenu hin jiru koomaa keessa jira. Maal dhukkubsataniitu wal'aansaaf gara Indiyaa deemaniyyuu? Dura kaleedisi dhukkubaa ture kalee ni wal'aanna jaanii isaan achirraa asitti nu erguuf gaafa kaan ammoo miilli isaa lamaanuu cabee jira. Micoollee kaleeniin kadda jettee qophooyinee gaafa wanna jennu gaafa as dhufnu immoo yoo miilli isaa dura sarjarii ta'e malee yoo miilaan sosossoo'e malee kalee hojjechuu hin dandeenyu janiitiin miila lamaan sarjarii godhani. Filanni nuti dhaqneef silaa kalee ture miilli isaa fayyee ji'a 6 ji'a 7 eega ture booddee kaleetti deebinaa amma dura miila isaa kacabe kanaa fi sukkaara isaa gilfiitii isaa infekshinii qaama isaa kana keessa waan gartee ittisa qaama isaa kana keessaatitu hedduu miidhamaadha. Yoo kun fayye malee yaalii biratti dabruu hin dandeenyu janiiti dura kanatti galanii jechuudha. Deeggarsi dabalataa sin barbaachisu jira gama maallaqaatiin hoo? Yeroo sana osoo ji'aawwan ga'ini yaalii dabalataatiif dura burukeen miliyoona 1.5 nuuf kenne isaan dhayinee osoo bultii 15 ga'in qarshii dabalataa dabalaan hundanii achirraa mucatti sodaachaatuma qaanaatuma silaa lubbuu namaatti dura dursa jenneetuma gaafannee. Ammas 500 fooyi nu dabalee itti onnaa godhanii ammas inni immoo dhumee gaa'ee ammas immoo gara doolaara
kum kudha sadii fi gara yaa kum kudha afur jaamaa akkas nu gaafachaa jiru beektaa ammayyuu. Namni deeggarsa isinii kenne kuni bukkeen eenyudhamee waa'ee isaa gabaabsanaa kaasaa. Burukeen egaa mucuma biyyaati abbaa gooldi bishaan isatu akkasitti qarshii nu kennee akka wallaanamuuf akka gara Hindiyaatti illee dhufnu isaatu nuuf godhee fayyaa ta'u haa guddatu mucaa xiqqaadhaa ijoolleedhaa rabbi haa guddisu. Ammallee gaas dhufne immoo gaa'isuma gaafannee innillee itti nu dabalee nama tokkotti ni ulfaata beetee mucaan kun ijoolleedhaa sanirraan immoo inni dafee kennee waan kana godhee haa galatoomu. Amma immoo gaa uummanni biraatis ni jira abbaan qabeenyaa biraatis ni jira namicha kana lubbuu isaa baraaruudhaaf uummanni biraatillee osoo itti dabalame mucaa kanarratti dhiisuu baatanii utuu irratti dabalamanii gaariidhaan sin jedha. Irra guddaatti immoo dhaamsa kan koo tokko kanaa dabarsitu Oromoon addunyaarra jirtu hundi akka waaqa kadhataniif dhaamsa naa dabarsi jechuudha. Ayyee galatooma. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma odeeffannoo ispoortii yeroo isinitti nurra geenye jirra Firaafis ana cina jirti. Firaaf odeeffannoo jijjiiraa ispoortii yeroo ganna dhufuuf kan qophaa'amaa jiru irratti waa qabdanitti fakkaata. Amma jijjiirran taphattoota baay'een kan ilaalamaa jiranis jiru ce'uu danda'us kan jedhamaa jiru jira fakkeenyaa fi taphataan Arjentiinaa Lionel Messi ganna kana gara Major League Soccer Ameerikaatti ce'uu danda'a kan jedhu jira. Kilaboonni liigicha 29 tokkoon isaanii mindaa isaaf ni gumaachu. Kan biraanis immoo taphataan sarara fuulduraa Leeds United Rodrigoon yoo kilabicha keessatti kontiraataa haaraa mallatteesse kaffaltiin isaa hir'isuu mala kan jedhu si naasa'ama. Kan Messi gara kilaboota Saudi Arabiyaas deemuu danda'a Al Hilal kan jedhamus akka barbaadu ibsamaa jira. Cristiano Ronaldoon gara Al Nassr deemuu isaa hordofee Lionel Messiinis morkataa isaa yeroo hundaa ta'uun kan beekamu gara sana imaluu danda'a kan jedhutu jira jechuudha. Kan biraa PSG keessa akka turus ibsamaa jira kontiraataa haaraan dhiyaatee fi waliin dubbataa turanii gara waliigalteerra ni ga'u jedhamaadha kan ture. Kan biraa immoo taphattoonni Barcelona Lionel Messiin osoo deebi'ee gammachuu guddaa qabna inni nu gargaaruu danda'a jedhanii jiru.